هورا كانت أوروميا كيست توري بود إلمان غارين هورا إلمان غرتي ولا يلد إلا فاجرا كفار مثلا متك أعوذ بالله أعوذ والله بالله أعوذ بالله أعوذ بالله كنا موانجا ننقبضو يونا بارجل أن اللي وان تقو أفانا ما قبوجر نعم أمو إسانو أبارمان يا ربي الرب إسانو كنيوتان ديغنا ما والله أكس إسانو ربنا أبارماني فلعنة الله إلى الظالمين جرامي إيه نتدوبا نمي قرسنو جرامتي أكاس إيه وراغ سر جرو كان إيه نموني برا بوليان تينا مقاسان دوتان كان لالتاني أكاس akka miira keessan galle أكاس wal jabeessa nama islaamaa jabeessa nama karaa deemu rakkataa jabeessa islaama ta'uu dhabe nama karaa deemu nama rakkataa nyaachisa nama rakkataa obaasa gargaara uffisa bira dhaabadha bineensa karaa irratti argitee bineensa nyaachifte saniin gartee bar waamatti ruunjiitu jannata argatte inshallah abu mucaaz نعم rasuulli alayhi salaatu الصلاة wassalaam والسلام intaloo sababaa adurree ibidda seente عجيب nutti himne يا سينا أدوبا سبحان adurree الله الله ilma namaa ka rabbiin kabajee walaqad karramnaa banii aadama ilmaan aadam kabajni عجيب jee agana geesse miti نعم adurree hiite سبحان isi الله akkasiin وما شاء deemte وان صورت ما akkasiin نطلب deemte waan soqanno goote ifi waan نفنس kenneef نمتم نبر ibidda seente نأجبنا adurreen نأجب سبب adurreen اتتاتي نعم tuun ammoo sare عجيب saree namni waliin arrabsu أكان wushaa waliin jedhu saree waliin أكاس jedhu tana نعم tanuu kophee siitiin bishaan obaaftee جبوته waan biraan إيه goone bar لزمته عجيب waan foon hin kennineef bishaan نعم kennite أكاس bishaan sanuu kophee siitiin kenniteef caamatti sareedha kopheetti kan itti sanuu ibsan saree wanni sun sanuu intalummaan sun intaloo akkamni beeytanii intala wanni gumna dalaydu wanni ganni hasaya intala baalageedha baalageedha intala baalagummaan beekamte rabbiin sanumarraa jaalatee jannata kenneef yaa jamaa الأمر waan namarraa qeebalu laa subhaanallah ilaaha illallah dhuguma rabbii duuba sareenuyyuu adurreenuu haqa akkanaa qabdi haqa ilma namaa hoo sila ummanni kun islaamummaan isaan hin dhoogine oromummaan hin dhoogine namoom hin dhoogine namuma dhorkine garaas hin nyaanne seerri dhorkine akkasi rahmata seerri wahii hin dhoogine kana wanni ammoo duuba irra deebi'ee ammallee siyyaatichi sabbaamu warri kun ummata Suudii jiru ummata biyya Arabaa jiru hin jedhamaniyyuu danqaraa jiranii bara. shifta bineensa bosonaati bar jarri Bineensa mee olii gad deemnee akka namni karkarroo biyyateenna duraanin soqanii beektaa karkarroo akkas deemtee maalii kanneen danqaraa keessa soqan danqaraa keessa akkasii yoo barbaadan malee ummata baree jiru kan namni keessa waaqaa jiraatu hawaasa keessaa bahanii jiranii akkan namummaa keessaa bahanii jiranii namni miila lamaan deemeef afaan haasaa miti namummaarraa waan si baasuu jira gochaa fi hojiin ta'e namummaarraa bineensatti rabbiin oofee aqliin qaban balhum kalaa na'ami gaafa jiru jira bar horii daran bineensa daranii bineensaa caalan jedhe bineensi kootu jettuun ni dhufa taa'i jettuun taa'u jira siif abboomu ajajamuu jira bar bineensi kun hin ajajamu Allah hin ajajamu Allah hin ajajamu gogaa nama uffatan malee yaani kan isaan bineensa jira keenya bineensa lapheen isaanii illee wallaahi rabbiillee nuu beekaa nullee irraa maganfanni rabbi nuun hin beekin maganfanne irraa maganfadhaa bakka wallaahi jirti ummata kanarraa maganfanni oromoon yaa rabbi daangaa nuun qabdu yaa rabbii kiyya rabbi nuun hin qabnu du'aa nu godhaati irraa akkasii rabbi akkasumatti irraa nuun haa baha milkeessu amiin tayyee itti fufa abbaa mu'aad itti fufa insha allahu rabbi barakaa isin haa godhu baganuu jiraatan akkasuma abu fadli teennan keenya hoofalchaa sagan ammoo nami rakkattan karaa deemtan obboleeyyan teenna yoo dandeettan yaada dhaqqabsiisaati ummanni kun ummata agarree isinirraa dhoogginuu miti ummata danqaraa keessa galu obboleeyyan teen namni karaa deemtan of eeggadha nulli ammoo dandeenye waa isiniin gooneen hoofalchaa dhiifama isin gaafanne ammoo haqatee san rabbi isinii arga ummanni karaa deemtan ka ammoo bakka adda addaatti gaara jirtan karee eeydan ka obruu eeydan ummata kana firraa eega ummanni kun ummata fir'aawnatirra bada ummata fir'aawnaa caala bada ummanni kun ummata waan isaaniitu nuun gallee ummata silaa qorannoo raggeegessanii sammuu isaaniitiif ummata kana maalii isaanii waan isaan ta'an qorannoo addaa nama gaafachiisa. Buliyan teen of eeggadhaa inni dhaamsin isaanii goonu of eeggadhaa inni rabbi sinaa tiksu. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله دعوتو تخيل نقلتوما كانوا مع أبو فضليس قرآن يقرأوا بربادن أرتي مدرسة إسانيتي السوشيال ميديا غير يرو إرتفق على إساجراني إساني في اللي ميزانا سنارتي نولي ورر رابرة لبون جراته نوها تاسسو كتاب خيسا فاستمسك بالذي أوهي إليك إنك على صراط مستقيم وأنجمك يبوفنا خانك أبد جان ربي سبحانه وتعالى كراك أجيلا رجرتا
ummata islaamaa ummata quraana rabbiin waa godhu jabaadha gandummaan waanuma jiraati duris namni wal miidhuunis waanuma jiraati balaaleeffachuun kanaan oromoon arsii fi harargeen wal lolutti hin jirtu jimmaa fi wanta wal lolutti hin jirtu nama gartee nama bineensaatu hawaasa keenya ka imala deemu kana miidhaa jira bineensa malee namaa miti jarri kun beekaa rabbiin wali qabaminsa keenya kana khayriin waa godhu kan miidhame miidhaa jalaa nu haa baasu kan rakkata jalaa nu haa baasu kan fayyaa dhabe rabbi subhaanahu wa ta'ala fayyaa nuuf haa godhu kan mana hidhaa jirullee nuuf gataa lakkisu wallaala keenyallee ka of beeku rahmaan isaatiin of gubbatti beeku rabbi nu haa taasisu gartee kanaatu daangaa hawaasaa gartee seera gartee ummata waliin jiraatu social media irra wali buusu jira malee warri biyyaa nagaan waliin jira arsiin daangaan qabdu harargeen daangaan qabdu wallagga shawaan guujiin takka daangaa qabdu namni wal keessa deema abiyyinuu daangaa itti godhuu hin danda'u qubsuma lafaatiin maqaadhaani malee oromoon takka afaan anaasaa kana abaacaa kanuma qubee biraan qabdu afaanis kanuma aadaan isiitiis sanuu islaamummaa bareedan rabbi nuu kanne fokkotaa social media kana haadha aqaadhaa abbaan guutiin ka rabbii isaan beeyne kan abiichan beeyne kan amantii isaan beeyne kan namummaan beeyne kan seeran beeyne kuni bineensi nu yeroo garii gartee yaa'ani hoggana qaba hogganaasaa jala deema kuni bineensa achillee osoo maqaan biraa jiraate ni kanninaa fi uumama rabbiin uume kana keessa kan adda addaatiitu jira kuni uumama rabbiin uume obbolowwan shayxaanaati inni lubbuu akkana nama godhaa jiru rabbi subhaanahu wa ta'ala ofirraa eegaa imala yeroo deemtan ofirraa eegaa bakka deemtan ofirraa eegaa hiriyyaa gaarii godhadhaa siikoon fi mandoon gartee afran qalloon shanan giben waliin jiraachuu jirti kaleessa waliin jiraanne hundi keenya waliin jiraachuu jirra biyya namaa waliin dalagata biyya keessa waliin dalagata kuni nun laallatu kuni uumama addaati اللهم اكفهم بما شئت جن ربي سبحانه وتعالى كانوا ما سرت جبابسا سجنتاتنا جعلتت يا ربي فرق ولد ديبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ خيا بقى ولا قرر إن شاء الله قبل ما تشرت سوالر جنا هاي حبيبنا إن شاء الله نولين ديبني ورب جغالاتك توقعاتنا نولين قفنا أكاس يكون مشهور يسوى بجامعاتك وبحثي أدى اللي نتجرى